dhaamsa koo dhagayaa biyya Oromiyaa kutaa 11 keessa siinaannaya yaadan maqaa dhayaa miilan keessa baya salaamanaa je'een arsiinaa dubbisii dheera fi saguree maraara boqojii asallaa fi roobin hin dubbifne wajjii arbaaguu ufgunaa gololchaaf elellee marxoon biyya gootaa seeruu fi aannolee diidaaf saddiiqan ameenya fi sirkaan xiyyoo fi digaluu sireef sirarbalee akkam nagaa jirtaa. Rabbi waaqayyo sana nu gargaaree 2025 nu gargaaree har'aan nu ga'ee waaqayyoon galateeffannaa yaa waaqsi haa galatu waaqa bara 2025 nagaan nu dabarsitee yeroo kanaan nu geessee si galateeffannaa galanni siif haa ta'u yaa Rabbi yaa waaqayyo akkasumas bara darbe keessa waan hundumaa keessa nu dabarsitee ammas immoo bara haaraa kana keessa bara 2025 dabarsinee 2026 keessa bara gaarii Rabbi akkati nuuf kennitu si kadhannaa bara gaarii nagaa fayyaa jireenya akkati nuuf kennituu fi yaa Rabbi si kadhannaa yaa Waaqi si kadhannaa akkasumas immoo yaa Waaqi kuno biyya kana keessatti rakkina jiru haala jiru kana keessatti baqataa biyya kana keessa jiru akkati nu gargaartuuf si galateeffannaa akkasumas yaada koo dabarsuu kanan barbaadu uummata biyya Egypt Kaayiroo kana keessa jiraatu uummata Itoophiyaa irraa dhufe akkasumas immoo uummata Itoophiyaa hundumaa uummata Oromoo hundumaa jabaadhaa jajjabaadhaa Rabbi nu gargaara wal jaalladhaa akkasumas tokkummaa qabaadhaa wal bukkee dhaabbadhaa wal cina dhaabbadhaa rakkinattis gidiraattis waan hundumaatti wal bira dhaabbadhaa yoo nuyi wal bira dhaabbannee yoo nuyi tokkummaa qabaannee yoo nuyi jaalala qabaannee yoo nuyi quuqama waliif qabaannee yoo nuyi waliif yaannee Rabbis nuuf yaada kanaafuu jecha tokkummaa haa qabaannu jaalala haa qabaannu tokkummaa haa qabaannuun isiniin jedhaa jabaadhaa bara dhufummoo bara nagaa bara milkii bara gaarii bara fayyaa Rabbi nuuf haa godhu jechuun barbaada baga geenye baga geessaniin isiniin jedhaa galatoomaa. Bara 2025 bara 2026 guyyaa hadhaa halkan sa'a 12tti kan seenu kan khayrii kan milkii kan guddinaa kan aragalfii kan ittiin gammannu waan bayyaa baaniif waan ama ajirruuf hundaayyuu kan Rabbi nuu guutu Rabbi nuuf taasisu bara milkii bara khayrii bara gammachuu Rabbi nuuf taasisu bara ummanni keenya wal jaallatee waliin milkaahee ifee gaarii ga'u Rabbi nuuf taasisu Rabbi gaha jedhee kan darbe nuu dhiisee kan fuulduraatti khayriidhaan nama jiraatu Rabbi nu haa taasisu aakiraa keenya duniyaa keenya Rabbi haa tolchu Rabbi aakiraa keenya gala keenya Rabbi haa milkeessu addunyaa aakiraa Rabbi shafaa nabii Muhammad nuuf haa kennu waan sodaane Rabbi najjinaa nu haa baasu waan khayrii Rabbitti nu haa qabu tokko tokkoon keenyaan walii yaaduu waliin milkaahuu walii dhimmuu malee wal jibbuu walirraa fagaachuu wal nyaachuu Rabbi nurraa haa qabu Rabbi nama waliin guddatee waliin jiraatu milkiidhaan ifee barbaade hunda gahu Rabbi nuuf haa taasisu gaha jedhee biyya ormarraa biyya keenya bilisoomsee biyya khayrii biyya gammachuutti Rabbi nu haa galchu biyyi keenya haa bilisoomtu biyyi keenya haa bilisoomtu Oromoo bulchaa jira jedhu isa bulchaa jirus Rabbi nuuf haa qajeelchu kan bulchaa jirus Rabbi nuuf haa qajeelchu kan baddaa jirus Rabbi milkeessee biyya deebisee tokko taasisee nu haa gammachiisu adda adda nu qoodin nu facaasin Rabbi nama waliin jiraatu waliin milkaahu Rabbi nu haa godhu afaan keenya tokko haa ta'u garaan keenya tokko haa ta'u aannaniif gara Rabbi nu haa godhu Rabbi waan sodaan hunda najjinaa nu haa baasu Rabbi immoo bara dhufaa jiru gammachuudhaan milkiidhaan ifee barbaannu hunda Rabbi nama ga'u nu haa taasisu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Oromo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Oromo jirtu
jirtu gaariidha. Baga Rabbiin ammajii takka bara 2026 ayyaana goototaatiin isin ga'een isiniin ja'a. Itti aansuudhaan yaalmaan Oromoodha. Ilkaan akkijaan Oromtichi akkayyuu ilkaan ka bikka takka jiru waa ciniinaa jedha. Ilkeen takka waan ni ciniinti hin ciniinti. Ta bikka takka jirtuutu waa ciniina. Saniifuu ilmaan Oromoodha waa hunda dura biyyaa baataniis aadaa teessan hin dhiisinaa. Biyyaa baataniis saba keessan hin irraanfatinaa. Biyyaa baataniis lafa teessan hin irraanfatinaa. Duraan duursitanii ammoo if beekuu wayya. If beeka, if qabaadha. Nama if beekuutu saba isaa beeka. Nama if beekuutu daangaa isaa beeka. Nama if jabeeffateetu saba isaa jabeeffata. Nama if jabeeffatee daangaa isaa jabeessa, lafa isaa jabeeffata. Isinitti hin dheereessuu taniin isiniin jiru waraabessi ni lafe malee hin duune. Waraabessi ni lafe malee hin duune. Oromoo if beeka, if quba qabaadha. Tokkummaa keessanuma mee bikka jirtanii harka keessan wal qabadhaa dura. Harka keessan wal qabadhaa. Ol qabaa mee harka keessan wal qabadhaa. Aboo Rabbi sinaa milkeessu. Rabbi sinaa milkeessu. Tafa dhaabattan isin yaa magartu. Ta magarte isin yaa daraartu. Ta daraarte immoo isin yaa dhaltu. Ta dhalte isin haa murachiisu. Ta murattan ammoo gootaratti isin yaa galchu. Rabbi sinaa milkeessu. Rabbi sinaa milkeessu. Gufuu gufaata Rabbi sinirraa haa qabu. Bara bara nagayaa. Tan ulfootte isinii haa dhaltu. Ilmi dhalate isinii haa guddatu. Guddatee ka daangaa isaa eegu, ka biyya isaa eegu, ka saba isaa tiisu Rabbi haa godhu. Rabbi sinaa milkeessu. Milkiin isin haa barbaaddu. Bara filaayitii Rabbi isinii haa godhu. Amin jaame laal tana ni beeytan. Bara filaayitii Rabbi isinii haa godhu. Tana ni feetan. Bara filaayitiidha Rabbi isinii haa godhu. Abooggee isinii naaju. Gabrummaa gee Rabbi isinii naaju. Gabrummaa fe'attanii deemtatana Rabbi isinirraa haa buusu. Rabbi wal isin haa beeysisu. Rabbi isin haa milkeessu. Gufuu gufaata Rabbi isinirraa haa qabu. Ta fagaatte isinii haa dhiyaatu. Ta dhokatte isinii haa mul'attu. Ta jala gorte gubbatti isinii haa baatu. Rabbi isin haa milkeessu. Milkiin isin haa barbaadu. ولا ذلك بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله. Ega waktu bertanya, waktu berbaca itu pada ini itu tidak pasal kecil. Mereka orang berpikir tidak boleh kami yang tidak cukup sampai mana mana. Mereka shop. Mungkin sikap baru sedikit. Sebabnya. Tadi itu ganau tu tinggal itu dan dari itu dan maka eka ayah kita apa ni amal itu kok kebetulan jalan ini jalan barang-barang ini ayah ini kebetulan ni eka sasung baca dari sini jenah Tudukana ya sidabane gabruma dabana alaba oromo itsi tudukana ya sidabane gabruma dabana kumile yu kana fesidana salmarani nu tarere dabana alaba oromo itsi tudukana ya sidabane gabruma dabana si pachasa, la fe si pobesa.
falmaa jiranii Yasiidhaabuuf jecha falmaarraaf dhumanii Alaabaa Oromoo ibsituu dukkanaa Guyyaa si dhaabbannee gabrummaa dhaabana Si dhaabbannee bulaa guyyaa tokkofillee Guyyaan sun ni dhufa hangam yoo turellee Alaabaa Oromoo ibsituu dukkanaa Guyyaa si dhaabbannee gabrummaa dhaabana Asxaa sinna raayyaa abdii walabummaa Dhiigaan garsi dhaabnaa yaafajii tokkummaa Alaabaa Oromoo ibsituu dukkanaa Guyyaa si dhaabbannee gabrummaa dhaabana Dhalaalii of keessaa atis tarree galtee mallattoo mootummaa Oromiyaa taatee Alaabaa Oromoo ibsituu dukkanaa Guyyaa si dhaabbannee gabrummaa dhaabana Inni ol si kaasaa ifteetu mul'ata Alaabaa dhugaatii bootee ni dhaabatta Alaabaa Oromoo ibsituu dukkanaa Hayyee 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 waan nagaan nu oolchite nagaan nu bulchu ayyaanni kun ayyaana gaarii nuuf haa ta'u nagaan keenya haa jiraatu nagaan keenya haa guddatu haa namni quufee haa bulu ani jedhee rabbaa jedhe ani jedhee waaqnaa jedhe ani irratti rabbitti haa bulu Ayyaanni kan waggaa urgaa'ee bagaageessanii baganuun ga'ee kan milkiif nagaa nuuf haa ta'u kan dhufus nagaa nuun haa ga'u. Ayyaanni kan waggaa urgaa'ee bagaageessanii baganuun ga'ee kan milkiif nagaa nuuf haa ta'u kan dhufus nagaa nuun haa ga'u. Ayyaana waggaatiin baga geessanii ganna nagaan baatanii hundi keessanii. Ayyaana waggaatiin baga geessanii ganna nagaan baatanii hundi keessanii. Egaan haasawaa kan taasifamu barataa waldaa Oromoo waldaa biyya Masrii obbo Nasrallah Abduutiin haasawaan bariisaan taasifama. Egaan qalbii isaan barataa deebisaan argatan kabajaadhaan obbo Nasrallah Abduu garwaan tajaajiluu dhumaafteera. Obbo Nasrallah Abduu waldaa kabajamtoota hawaasa Oromoo kallattiilee hundaan bakka kanatti argamtan hundi keessan anaa dhufuu baga nagaan dhuftan amajji bara 2026 baga geenyee baga geessan isin jechuun barbaada. Akkasumas guyyaan kun guyyaa hawaasa Oromoo biratti guyyaa seena qabeessa guyyaa qabsoon Oromoo itti abbuuramte guyyaa seenaan Oromoo akka sabaatti eenyummaasaa ittiin ibsatu akkasumas qabsaa'onni Oromoo gatii lubbuu itti baasanii guyyaa itti yaadattu kana guyyaa itti yaadannu nuuf ta'ee jira jechuudha. Egaa kabajamtoota hawaasa Oromoo konyaalee Oromiyaa hundarraa bakka kanatti argamtan jiruuf jireenya baqaatiin osoo hin daangeffamin hawaasni Oromoo bu'aa qabsoo Oromootiif jecha guyyaa har'aa kabajuuf bakka kanatti argamtan akkasumas waldaaleen kallattiilee garaa garaarraan asitti argamtan akkasumas qabsaa'onni jajjaboo gameessonni kaleessaa ummata kanaaf gatii guddaa baastan asitti argamtan anaa dhufuu baga nagaan dhuftan amajji bara 2026 kan tokkummaa keenya jabeessu kan hawaasa hunda kallattii hundaarree walitti qabee akka kana bara baraan ayyaaneffannu anaa dhufuu isiniin jechuun barbaada. Itti dabaluun waldaan Oromoo Wallaggaa barootaaf qofaa ishee galma qabattee sagantaa xixiqqoo geggeessaa turte barana ammoo haguma danda'amu hawaasa irraa waamicha gootee jirti hundumti keessan anaa dhufuu isiniin jechuun kanatti aansee
kabajamaa maanguddoo keenya asitti argaman obbo Iskir Nuuree dhimma amajjii bara 2026 bu'uura isaarraa ka'ee haasaa gabaabaa nuuf taasisu anaa dhufu naaf simadhaan isiniin jedha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warra biraatti bis akka booltan maga nagaan jettan isin jaa waa hunda dura dursee kabajamtoota manguddoo Oromoo tan magaalaa Kaayiroo kabajamtoota hoggantoota hawaasaa koominiitiilee adda addaa kabajamtoota dargaggoo fi shamarran guutuu hawaasa Oromoo kan magaalaa Kaayiroo baga guyyaa har'aan tanaa guyyaa amajjii bara 2026 baga guyyaa har'aan tanaa kana geessan isin jechuu barbaada. Guyyaan har'aan tanaa kun guyyaa uummata Oromoo biratti kabajaa guddaa fi uummata Oromoo biratti beekamaadhaatti waan ta'eef guyyaa uummanni Oromoodhaa jaarraa 16ffaadhaan duratti sirna koloneeffataa mootummaa Itoophiyaatiin gabroome jalatti kufee beeytotaa fi hayyoonni Oromoodhaa goleota adda addaa keessatti bahaa fi dhiyatti kaabaa fi kibbatti adda bilisummaa Oromoodhaa bara 1973 ijaaruudhaan ummata Oromoodhaa kolonii jalaa akka bahan yeroo dukanaa yeroo wallaalaa yeroo halkanii keessatti bakka ummanni Oromoodhaa miliyoona 60 olitti shalagaman kofuu hin barbaachifne keessatti yoggaa isaan kufan waraana goroo adda addaa keessatti ijaarrachuudhaanii gartee gabrummaa jalaa akka bahan tattaaffii adda addaa godhaa turaniif waraanni adda bilisummaa Oromoo guyyaa har'aan tanaa kana gootummaa isaatii fi jabina isaa ummata sirna mootummaa Itoophiyaatiin ukkaamame achitti kufe qawween Oromoodhaa waraana diina hin dhoottu hanga jiru takkatti ummanni Oromoodhaa bakka sanitti kufe amajjii takka akka qawween Oromoodhaa diina dhahuu akka dandeessu baha Oromiyaadhaa keessatti carcarxirroo warroonni akka Elemoo Qilxuu warri akka Amaxaqii fakkaattonni isaanii kan goloota adda addaa keessa jiran guyyaa har'aan tanaa kana qawwee dhukaasuudhaan mootummaan gabroonfataan qawween Oromoodhaa akka dhoottu uummata Oromoodhaa itti agarsiisan waan ta'eef iddoo adda addaatti biyya alaatii fi biyya keessatti illee guyyaan har'aan tanaa kun guyyaa beekamaa fi guyyaa fudhatamaa akka uummanni Oromoodhaa kun itti gartee itti kabaju taasifamee kan jiru addu waraana bilisummaa Oromootu beeksisee guyyaan kun guyyaa waraana bilisummaa Oromoo ta'ee beekamee jechuudha. Duuba guyyaa kana waa lama of keessaa qaba. Tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoodhaan itti yaadanna. Guyyaa gartee lubbuu isaa qaqqaalii madaallii hin qabne guyyaa lubbuun deebite baatee takka hin deebine uummata Oromootiif wareega guddaa kafalee lubbuu isaa akka bobba'een achitti hafe iddoo adda addatti guyyaa gartee sammuu mataa isaa keessaa allaattiin keessaa dhugdu goototoota meeqa kan isaan biraa kufan guyyaa waraanni bilisummaa Oromoodhaatti deebi'ee if duba deebi'ee gartee guyyaa kana itti yaadatu guyyaa kana itti arguu fi dadhabbii isaatii fi camina isallee itti if gilgaalee amata haarawa keessa dabre kana bu'aa ba'ii keessa dabre ilaaluu fi amata itti seenuuf deemu ciminaa fi jabbina isaa itti madaalatu waan ta'eef ummata Oromoodhaa biratti beekamaa fi waraana bilisummaa Oromoo biratti illee beekamaa taheeti kanaaf itti yaadannaa jechuu barbaadetti guyyaan kun guyyaa seenaa qabuu fi guyyaa yeroo takka illee ummata Oromoodhaa sammuu isaa keessaa hin haqamne kanaaf bara baraan iddoo adda addaatti bakka adda addaatti biyya baqaa keessatti biyya alaa keessatti ummanni Oromoodhaa walitti dhufee waan wal yaadachiisuu fi sammuu isaa keessatti haaromsaadhaa waan jiruuf nuti illee guyyaa har'aan tanaa kana amajjii 2026 magaalaa Kaayirootti walitti dhufnee gartee akka if haaromsinuu fi akka waan keessa dabarree fi waan fuula keenya dura jiru wal yaadachiifnuuf walitti dhufnee guyyaa kanaan baga isin hin geenye jechuu barbaade. Jaalboonsaa haamileedhaan gara waltajjiitti nuuf simadha. Dhaamsa sinii dhaamaa dhaamsa koo dhagayaa biyya Oromiyaa kutaa 11 keessa siinaannaya yaadan maqaa dhayaa miilan keessa baya salaamanaa je'een arsiinaa dubbisii dheerra fi saguree maraara boqojjii asallaa fi roobeen hin dubbifne wajjii
arbaaguuf gunaa gololchaaf ilillee marxoon biyya gootaa seeruu fi aannolee diidaaf saddiiqan ameenya fi sirkaan xiyyoo fi digaluu sireef sirarbalee akkam nagaa jirta hawaash mata haaraa irratti mammaraa kufalee fi limmuun shiraaruuf nageelle zuwaay fasaasan hadaamiif shirexaa laanganuuf shirexaa shaallaf hawwijata waayyuu dambar dhuboo gaalamaa fi daalo daangan kutaa arsii waabeef cilaalo wallaa arsii jirtii baalennaa dubbisi dudolaaf qacamaan heranuuf adaabbaa booshaa fi harannaan hundaa fi urgannaan kuteera fi kutoon allummaan ol yaana alloo shafraarii taasoof afsa'ii mannaa diinshoo oduufuuna amma akkam jirtii gorsoon durwee jirti xooshileen biqiltii qacacaa fi doobbii baalleef qacamsaree sawweenna sakiinaa dodolaaf dagalee soofumar hulluuqaa dirree anaajinaa kabalqaasibii fi dhaamoleen dubbifna angaggoon saarisii faajisii mul'ataa fi hirnaa mee keessa naannahi biyya abbaa keennaa kombolchaa fi jaarsoo kuchee fi carcarii baroodaa fi doobu meequu fi dadarii kersoof kaarramirree albarkatu watarii alammaayyaaf qarsaa ejersaaf diirariin oborraa fi habroon awwaarif dhaddachuun malka bal'oo booruu gaara mul'ataatiif daaroo labbuu booraa yaayyaf asaboot awwadaay machaara limbarii fi kichokooluu bilaankeena liibantu luubuu kee xibbuu fi darkona sooraniif waa kenna way caffee aananii machallaan masala way burqaa saawwanii mi'eessoo harmaayyaa baddannoo firtiraa biyya oromoodhaa hedduutu jira ollaa isin jirtii shawaanaa dubbisii amboo fi jibaatiin walisoof gudariin maccaa fi tuulamaan galma oromootaa gullallee dhabootan mancaa fi tuulamaan galma oromootaa finfinnee dhabootan wallaggaan dubbisii gannaaleef liibaniin jidduu lamaan daawwaa naqamtee fi mandii hadheessaa waa hawwaa buduliif harbuutiin gaafatu dhaqiitii tuulaa hedduu jira ardaa uummataa karqaa maliyyuu galaan mul'atu ilmaan oromootaa akkam nagaa jirtu ilmaan saba oromoo akkam nagaa jirtu walloonnaa dubbisii kamisee fi daawwee harxummaa fi baagii raayyaa qobboo qaaluudhaaf biyyiiti adisoo wajja hammada seetitti eenyutu nu morma biyya oromooti booranaa fi gudii shaakisoo qadooraa dubbisi milkaa'ee biyya oromooti hattaa keenyaallee kanaaf diinni hedduu biyya teena re'ee fudhachuuf rarree woboo yaamii gootu akka diinni baatu akkas malee taatu woboo fidii gootu akka diinni yaatu akkas malee taatu galatoomaan isin jedha. Mee ofuma keessaniif harka rukutaa haamilee yooma keessaniif ofuma keessaniif bakka jirtanii harka rukutaa jirtanii. Guyyaa tokkummaa guyyaa jaalala akkasumas wanti isaa ta'uu bara mootummaa darbee bara haarii bakka biraaf itti wajjin jiruuf deemuutti wanta hawaasa oromoo wallaggaa sagantaa fayyadaati. Eebbifamtuu biyya sooretti qabeenya ilmaan kee muraanii kan keessa banaa isini soomsuudhaaf hojuu dinaa jedha ilmaan kee muraanii kan keessa fala sibiili soomsuudhaaf hojuu dinaa jedha. Fakkeenya demokraasii hundee sirna gadaa situ gonaaf kan nama agarsiitu hunda hawwisiisuu biyya
jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment akkam jirtan nageenya kan jaalala kabajaa bakkuma isin jirtan itti sinaa qabu isin jecha har'aan tana sagantaa ajaa'ibaa takkaratti argama. Sitti argamu durataa waldaa Oromoo Wallaggaati wajjin as jira hanga dhuma sagantaa keenyaan waliin turaan afeerraa keenya kabajaati akkam jirtan nagaa? Nagaa akkam jirtu? Tole maqaa keenya jaamta. Ayyee maqaan kiyya Nasrallaa Abduu jedhama. Durataa waldaa Oromoo Wallaggaa biyya Masir. Oh waaw iddoo bareedaadha akka bareedattis deemaa jira as keessa. Okay ayyaanni kun maal sababeeffateeti kaasitti walii qabamne? Ayyaanni kun guyyaa hawaasa Oromooti. Guyyaa Oromoon guyyaa qabsoo isaa itti labsateedha. Egaa akkuma beekamu guyyaan kun guyyaa bara baraan yaadatamu ta'ee qabsaa'ota Oromoo biratti fuudheffamee haga guyyaa hawaasa Oromootiin simatamee kabajamaa jira jechuudha. Guyyaa gora eegamtooti qabsaa'ota Oromootti yaadataman akkasuma guyyaa qabsoon Oromoo itti fuudheffamte guyyaa gatii lubbuu itti baasan kana ta'uudhaan guyyaa gootota Oromoo qabsaa'ota galeeyyii guutummaa hagaarraatti hin jirre dabalatee hagaarraa jiran dabalatee guyyaa gootota Oromoo itti yaadataman. Tole iddoo bareedaadha namni gisee dura taatee kana waa hedduu chaalenjii hedduutu mudata dura taatee wanni si mudate addatti gabaabsitee yoo nu ibsite hedduun tola. Dura taatee wanti na mudate jira osoo hin taane wantoota sochii ati gootu keessatti kallattiilee adda addaatiin itti gaafatamummaa baay'eetu jira hawaasa keessaa wantoota hedduu si mudachuu malu nama jabaa taatee waan kana keessummeessitee sagantaa kana qindeessitee asii ta'uudhaaf danda'a ta'uu qabdaa jechuudha. Waadila baattee deemu jirta jechuudha. Baga Rabbiin amata haaraan isin gahee ayyaana khayrii ka kabajaa ka tokkummaa ka jaalalaa isin haa godhu. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eddaan. Eenyu jaamta maqaa kee? Tokkummaa kannanaan jedhani. Tokkummaa? Rifeensa dhaattee maashaallah warra wanti fakkaata. Warra lixaatanii argaman. Warra lixaa akkasii beekamu baga nagaan dhuftan. Okay asitti maaltu jira har'a maaliif bakka kanatti argamtu? Guyyaan har'aa guyyaa akkuma beekamu gaarri amajjii tokkodha. Guyyaa hundeeffama waraana bilisummaa Oromoo kabajaa jirra. 1973 ka'ee Oromoon bifa ho'aadhaan kallattii adda addaatiin biyya keessatti biyya alaatti biyyoota bakka keessattis kabajamaa jira. Nus har'a magaalaa Kaayirootti ayyaanuma kana sababeeffannee addanatti argamnee jirra. Waaw hedduu bareedaadha. Osoo waan biraas hin gaafanne dubartiin rifeensa hin qabne rifeensa kee kanatti hinaaftee hin beektu? Isa gaa namni naaffisu hin dhabamu. Dhisigaa umurii fi rifeensi hin jiru. Namoonni naaffisa hin dhabamanii garuu nuti warra naaffisuuf osoo hin taane warra milkiitiif karaa laanne. Waaw hedduu bareedaadha. Okay uffannaan ati uffattee jirtu kun yoo jalaa kaasee. Uffannaan uffadheeru uffannaa aadaati. Akkuma argitu uffata aadaa Wallaggaan uffadheera. Guyyichis guyyaa addaa guyyaa gammachuu ayyaanni kun baay'ee ayyaana lamadha. Tokko bara haaraa 2026 simanna. Lammaffaa immoo guyyaa itti hundeeffama waraana bilisummaa Oromoo gabrummaa keessaa bilisummaatti ittiin baanu daandiin milkaa'inaa isa waan ta'eef guyyaa sanas kabajna waan ta'eef waa lama kabajnaa. Ani si shakkee ati nama gaaraa badee dhufe fakkaata meeshaa lafa keessee. Nama saniillee miti. Warra ajajamtee hojii qaban baay'eeti warammaa akkanatti. Nama sanii miti xiqqoo ishee nama reefu waardiitti ol guddatu. Akkasumadha. Hedduu bareedaadha. Ayyaana khayrii ka kabajaa ka jaalalaatii fi ka tokkummaa isin haa godhu dhuunfaa godhu hundaafuu baga amata haaraa geesse. Wanti ani har'a jedhu yoo jiraate uummanni Oromoo guyyaa gammachuu akkasii utuu mana manatti dhiisee sagantaa babbareedaa akkasii irratti waloodhaan argamee ayyaanni kun ayyaana sabaa waan ta'eef waliin kabajee tokkoffaa waliin kabajuun keenya rakkoo nuti akka dhuunfaatti qabnu illee waliin akka hirannu nu godhaa lammaffaa immoo rakkoo nuti akka sabaatti qabnu tokkummaa yoo ta'e malee injifachuu hin dandeenyu waan ta'eef soo kanaaf Oromoon kaabaaf kibba jiru hanga lixaatti tokko ta'ee akka wal qabatee ayyaana bareedaa akkasii sagantaa akkasii qopheessu gara fuulduraatti abdiin qabaa keessattuu uummanni Kaayiroo sagantaalee akkasii afoosha garaagaraa biyya keessa jira waaldaalee garaagaraa biyya keessa jira. Waldaa kana amma ayyaantu adda addaa argamne kana waldaa tokko qofatu abbummaa fudhatee qopheessa. Yeroo biraatti garuu waldaaleen as keessa jiran hundumtuu walitti dhufanii wal ta'anii sagantaa babbareedaa Oromoodhaan gitu Oromoo madaalu tokko akka isaan qopheessan abdii guddaan qaba. Kanuma naammadhaa galatooma. Hedduu galatooma waan nu wajjin turteef hedduu ulfaadhu sin jenna. Tole baga nagaan dhufte eenyu jaamta maqaan kan kee? Kan kee Faatumaan jedhama. Okay dhalattu eessatti? Dhalattu Wallaggaa. Okay maali har'aan tana maal sababseeffataniiti namni dilli kunii fi isinis akkana babbareedanii bakka kanatti maaliif argamtan? Sababa ayyaana waboo ilaalchisuudhaani amajjii tokko ilaalchisuudhaan kanneen walitti qabama. Waaw hedduu bareeda. Uffanni kun uffanna naannoo eessatti? Naannoo Iluudha.
naannoo Iluu Abbaaboor. Okay. Akkuma beekamu silaa kana namuu haamee hin jiru adda bilisummaa Oromooti. Okay. Asirratti yeroo hedduu biyya kana keessatti ayyaana ni kabajanii. Kan ammoo ayyaana bara kanaa kana adda wanti godhu maal jettee yaadda? Adda wanti godhu tokkummaa keenyadha. Akka baqataa biyya Kaayiroo Ijiptiitti baay'ee tokkummaa cimaa uumaa jirra. Koominitii garaagaraa qabna. Koominitiin kun hunduu walitti dhufnee baay'ee tokkummaa guddaa uumnee waliigalteedhaanii yeroo rakkinaa yeroo dhukkubnu wal quba qabnaa wal gargaarree akkasittiin kan adda godhu immoo tokkummaa keenyadha. Waa hedduu bareeda. Warra Kaayirootiin maal jetta? Hawaasa biyya kana keessa jiruuf maal dhaamta? Warra Kaayirootiin akkuma beekamu tokkummaa keenya humna keenyadha. Oromoo jechuun immoo saba bal'aadha. Baakii badiyaa eessa jedhu naannoo 11 hundumayyuu tokko taanee biyya baqaa keessatti irree ol qabannee lafa rakkanne lafa dhukkubne waan nu barbaachisu hundaan tokko taanee waliin imala keenyatti fufu. Waaw hedduu galatamu waan wajjin gaaf deebii taasistee qofaa dhusi. Baga nagaan dhuftee maqaan kan keenyu? Maqaan koo Fooziyaa Amiin jedhama. Ruuziyaa? Fooziyaa Amiin. Okay. Arran tanaga namni hundi uffata aadaa adda bilisummaa Oromootiin faayamee asitti argama. Okay. Ati ayyaana kanarraa maal hubattee? Maaltu jira? Maaltu adda godhamu? Guyyaa kabajamaa fi jaallatamaa biyya Oromoo hundaati. Oromoo hundaaf tokkotti. Anis kanuma sababsiifachuu fi wayyaa aadaa adda bilisummaa Oromoo uffattee bakka kanatti argamee. Lootuu si fakkaate si keessa jiraatu kan hidda kee ciree tokkummaa kee nyaatu fakkaatee si seenee si balleessuuf kaatu asiif achi hin qabu alaa keessa taatu of keessaa balleessi barra abbaa ishee nyaatu of keessaa duguugi barra abbaa ishee nyaatu. Haamileen qabdanii haamileen keessan beerree gareen hawwisoo masrii biyya Wallaggaa diraamaan nuuf dhiyeessan gara kanatti bahuudhaaf gara waltajjiitti dhufuudhaaf qophii xumuratanii jiru. Beerree haamileen keessan akkamittiin qeebaltu? Akkamiin simattu? Ijoollee hedduu gara mana qofamaa gara nagaa waa lafa jiraala. Mee itti mimee ijoollee kanatti. Eliini yaa qopheessa yaa qopheessa kan bishaan jira. Bishaan harkatti qopheessa. Waan deemu. Jirta fuullee mobayyaadha. Maal taate sagaleen kee akka durii sana miti maal taate dhala. Maali ta'e? Maali dhala ko maali? Maal si jedhani? Nyata kanallee Hawaasni Oromoo Wallaggaa biyya Masar akkuma kanaan dura bara 2013 eegalee guyyaa hundeeffama isaatirraa eegalee guyyaa ayyaana wobbootii fi guyyaa waggaa haaraa waggaadhaan ni kabajata. Amma immoo bifa addaadhaan hawaasa Oromoo guutuu hirmaachisee bifa adda ta'een kan baranaa immoo guutuu magaalaa Kaayiroo keessatti bifa adda ta'een kabajachaa jira. Kun immoo hawaasa irratti maanguddoon waldaaleen Oromoo biyya Masir keessa jiran koominiitiileen akkasumas maanguddoonni hawwaanni bifa ho'aadhaan guyyaa har'aa akka kabajataniif waamichi guddaan isaaniif godhamee kabajachaa jiru. Ayyaanichi bifa hawwataa fi bifa bareedaadhaan
akka kanatti gaggeeffamaa jira akkas diraamichi qabiyyee waan oromiyaa keessatti deemaa jiru haga tokko parsantii shanillee taatu sana akka ibsuu danda'utti kan qophaa'e haa ta'u malee haaluma keessa jirutti lafuma jirutti waama jirruuni diraamaa bifa sanaan qindeessuu yaalirra egaa waan oromiyaa keessatti guyyuu guyyuu oolu daa'imman shamarran biyya arabaatii maatii isaanii yeroo akkasuma ammaan ajjeefamuu maatiin waan oromiyaa keessatti kan fuulleeffatedha haa ta'u malee bifa gahaa ta'een dhiyeessinirra jennee yaaduu baannullee haga tokko waan oromiyaa keessaa ni ibsa jennee yaadna. Egaa guyyaan irraa guyyaa amajji tokko bara harawaadhaa kan inni kabajaa jirru ummanni kaayiroo keessa jiru waliigalaan baalitaan arsii irraa kaabaa kibbaa walitti dhufuudhaan ayyaana kana irratti argatee ayyaana kana kabajaa jira. Ayyaanichis ayyaana gaarii dha namni qaba. Inni dabalataa kan inni jechuu barbaadu waa'ee biyya keessatti deemsaa jiru dhimma Oromoo irratti reebichaa fi saamicha geessisaa jiru asumarraan illee amma tokko geegoonii agarsiisneerraa waan adda addaatiin namni ololaan walii gadi amantaatiin wal qabatee namni arcee wayii dammoo walirraa diigamee adda ta'e tokko hin jiru. Uummanni wal qabatee amantaa nutuu waliin qoodiin naannootti nutuu waliin qoodiin naannoo adda addaa as keessatti kan argamu walloo irraa arsii irraa gujii irraa naannoon hundumtuu as keessatti jira. Uffata akka naannoo taattis uffatee akka naannoo biraattis ol uffatee as keessatti sagantaa kana kabajaa jira. Ammallee tokkummaan kun akkuma gara fuula duraatti akkuma kanaan nutuu amantaatiin waliin qoodiin itti fufuun barbaada. Ani maqaan koo Goosee Afaarisiin jedhama. Uffanni kun aadaa gujiidha. Ergaan uummata Oromootiif qabu bara baraan waggaa dhufus waggaa kamii yeroo dhufutti iyyuu amajjii tokko haa kabajnu haa yaadannu. Uffanni kun uffata aadaa Oromoo keessaa aadaa Arsii. Uffata baay'ee jaalladhuu fi aadaa Oromummaa mirkaneessuudha. Kan inni ittiin baay'ee boonu. Uffata ani uffadhee jiru uffata aadaa Wallaggaa fi kan Iluu agarsiisa. Kanarra kabajnu guyyaa seena qabeessa akka Oromootti guyyaa seena qabeessa kan ta'edha. Kan mataatti nadhee jiru kan Iluuti. Garuu Wallaggis Iluunis akkasuma hidhatanii. Lachuun hidhatan jechuudha. Faaya qabsootti aadaa eessaayyuu tun ta'ini aadaa Oromiyaa guutummaa ta'uu danda'a. Faaya qabsootti alaabaa uummata Oromooti. Alaabaan adda bilisummaa Oromoo alaabaa. Ayyaanni kun guyyaan kun guyyaa kabajamaadha. Guyyaa kabajamaa guyyaa rasaasi qabsoo bilisummaa Oromoo rasaasi mootummaa gabroonfattutti guyyaa har'aa rasaasi dhukaate jechuudha. Guyyaan kun guyyaa kabajamaa guyyaa waggooti jechuudha. Guyyaa qabsoon bilisummaa Oromoo rasaasi dhukaatee eegalte. Kanaaf guyyaan kun guyyaa guddaa guyyaa kabajamaa guyyaa waggootii fi guyyaa adda bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa qabsoon bilisummaa afaan qawweetiin jalqabame jechuudha. Guyyaa afaan qawweetiin qabsoon Maca maqaan koo Seenet Lalisaa Qananii Oljirraa Wayyeessaa Oomaa Qumbaa Saamboo Hooroo Gibee Qoteet Oromiyaan biyya dacheen Oromiyaa bal'inni ishee iskweer kiiloomeetira 600 dacheen Oromiyaa kaabaan uummata Agaa'oo Amaaraa fi Tigireedhaan daangeffamte. Kibbaan Keeniyaa, Somaaliyaa fi uummata kibbaatiin daangeffamte. Bahaan Affaarii fi Sudaaniin daangeffamte. Dhihaan Benishaangul Gumuz, Gaambeellaa fi Sudaaniin daangeffamte. Damee hortee ilmaan Oromoo, Oromoon ilmaan lama dhala. Booranaa fi Baareetu Booranni ilmaan 12 dhala. Isaanis Wallaggaa, Callaggaa, Goree, Goofaa, Sidaamoo, Arii, Dachee, Garrii, Guraa, Giriirraa, Naayiroobii fi Gujii. Baareetuun ilmaan 5 dhala. Umungaa, Muraawaa, Kaarrayyuu, Kumba
Amammo hidda dhufaatii dhala namaa Oromoo irraa kaasee hanga uumaatti yookaan waaqaatti isiniif tarreessa. Oromoo kan tabboote, tabboo kan waaqoote, waaqoo kan daaliiti, daaliin kan urdeeti, urdeen kan biddeeti, biddeen kan walaabuuti, walaabuun kan dillichaati, dillichaan kan daawwariiti, daawwariin kan oofaati, oofaan kan sharaati, sharaan kan haadiiti, haad kan roobooti, rooboon kan hadooniiti, hadooniin kan tabbooti, tabboon kan mormoriiti, mormor kan maammaati, maammaan kan warar, warar kan waayif, waayif kan loozaati, loozaan kan marir, marir kan galaan, galaan kan waadooti, waadoon kan shankor, shankor kan raam, raam kan jeebuu, jeebuu kan barkaan, barkaan kan oobaan, oobaan kan abii, abii kan laamaq, laamaq kan erer, erer kan meeqleel, meeqleel kan anuus, anuus kan shiish, shiish kan addaam, addaam kan biyyeet, biyyeet kan waaqaat. Dhaamsa yookaan ergaa gabaabaa ani carraan argadhe kanatti gargaaramee uummata bakka kana jiraniif dabarsuu barbaadu tokkotu jira. Innis Oromoon of baruu qaba. Ergannoo baree booda seenaa isaa, afaan isaa, duudhaa fi aadaa isaa, eenyummaa isaa, dhaloota itti aanu afaaniinis ta'ee barreeffamaan dabarsee dhaloota itti aanu dhaalchisuu qaba. Kun taanaan Oromoon hundee jabaa qaba jechuu dandeenya. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Alaabaa Oromoo ibsituu dukkanaa guyyaa si dhaabbannee gabrummaa dhaabanaa. Alaabaa Oromoo ibsituu dukkanaa guyyaa si dhaabbannee gabrummaa dhaabanaa. Kunkummillee du'uu kana feesi dhaabnaa salmaarraan deebinuu tarreerra dhaabannaa. Alaabaa Oromoo ibsituu dukkanaa guyyaa si dhaabbannee. Siif facaasaa lafee siif qobeessaa Oromiyaa irratti gadaan si dhaabsisaa. Alaabaa Oromoo ibsituu dukkanaa guyyaa si dhaabbannee gabrummaa dhaabanaa. Dhiiraaf dhalaa keenyaa bakkuma jiranii dasii dhaabuuf jecha falmaarraaf dhumanii. Alaabaa Oromoo ibsituu dukkanaa guyyaa si dhaabbannee. Banni bulaa guyyaa tokko filee guyyaan sun ni dhufa hangam yoo turellee. Alaabaa Oromoo ibsituu dukkanaa guyyaa si dhaabbannee gabrummaa dhaabanaa. Asxaa sirna raayyaa abdii walabummaa dhiigaan garsi dhaabnaa yaafajii tokkummaa. Alaabaa Oromoo ibsituu dukkanaa guyyaa si dhaabbannee gabrummaa dhaabanaa. Ati saree galte.